qeeqaalleeni qeeqii akka qeeqaa tokkotti isa qeeqe malee jibbaa mubaarak hin qabu. Hawaasni keenya kaleessa sababa isaatiin nu arrabsaatiin ture haa arrabsamu dhugaarra dhaabbadhee arrabsame kaleessa ammallee na arrabsanilleeni akka nama tokkooti waan natti fakkaatte gaafadhe ganda namaatii miti haadha isaatii miti obboleessa isaatii miti eenyu nu waan akka hin jenne akka nama tokkootitti qeequu miti akka barbaadetti arrabsuu danda'a. Ati Abu Rashida wanti sirraa barbaannu Mubaarakii walitti dhiyeenya qabdaami amma itti bilbili isan barbaannu gurbaan akkaawuntii isaa fudhatee gurbaan isa wajjin deemu sun gurbaan gartee isa torgomu isa jala deemu sun akkaawuntii isaa fudhatee haasee nutti nuu bilbili. Kanarraa wajjin waa baafanna gurbaan ijoollee sikkoo mandooti jedhanii Mubaarak dhugaa dhukkubsate lakki dhugatti dhukkubsanne waan jedhu gurbaa sanirraa qulqulleeffannaa anis nama wajjin dhaabbataa turerraa nama sababa isaatiin qeeqamaa turerraa itti bilbilii gurbaa san nuuf ittisiise. Dhagaye Mona ka gaaritti Abu Rashida irraa waa bari dhiyeenya qabdaa kana namni ni heddumeessan. Ani abbaa warra xiyyaatiif ijoollee xiyyaa wajjin walitti dhiyeenya qaba. Waan inni hin eegallees hin fixuan. Mubaarak ani fayyaa isaa duraanis jala seenee hin beeku. Ammallee wanni isa gaafadhu akkami jirta nagaa fayyaadhaayi akkuma ilmoo namaa na dhukkubaa ene dhukkubaa khalaas sin dhukkubuu fi si dhukkubaa lameen waan keessana naqina. Walitti dhiyeenyuu deessisanis akka agartee ilmaan biyyaatitti namni waa balleesse wal qeeqa. Sabbina kuteetiin ani likkitti akka namni agartee duuba hamatutti itti himee viidiyoo qiyyaasa waan ajaa'ibu maaree gallakkisa. Waliin gallaabonsa hin agarreette duraani. Yaa. Okay. Waan kana ta'eef laala Abu Rashida ragaafis hin dhaabinaa waan gaafataniifis hin dhaabinaa. Dura yoo gaafa ati maallaqa san guuru jirtan naan mari'attan likkitti keessa seenaa akka keetii kanatti. Ani gaafa san keessa hin jiru akkuma namaatti hin hirribaatti ka'e. Gaaf kanaafuu amma akkam jeetiin ani gurbaa kanaas fidee maal jee an involvii wanni hin dheengaddatti ta'e waan magaalaati keessatti ta'e kaniin ani quban qabne dhugaa moo kijiba itti seene gurbaan keenya kan agartee maallaqa asitti irraa wanni fuudhee kan responsaraa irra caalaa isaa deebiseef jira. Ammallee maleenni kan ni deebi'aaf jee maleenni anaaf na biran jiru anis nama biratti hin kanne nama san irraa wanqaan fudhadhu inni na dhukkuba yennaani kunoo liqeeffadhee deebisee jee bakka saniif jechaan dhaabbadhaanii akkasitti namni kiliiritti haa beeku waan haqaa takka qabeetu ni dhaabbatanii jiru. Yaa ila dhageeffadhu Abu Rashida Mubaarakii namni dhukkubaan nama jaalatu jira du'a isaatiin hin barbaanu rabbi isaa fayyisoo dhukkubee jiraate yoo fayyaa qabaatellee rabbi fayyaa isaa irraa tursiisu har'a garuu ija ummataa afotti gadi ba'ee na dhukkuba jedhee kaleessa afaan lama osoo dubbatu deebi'ee mooti nu shakkisiise turki deemuu miti inni yoo barbaade Ameerikaa deemu waan akka nam tokkotti namanu kaleessa na dhukkuba jedhee mallaqa kana waliif funaanne mana kana keessatti gaafaan yaamu mana kana marraa lamatti deebi'ee na dhukkubu fayyee jiraa jedhe kadheen gadda fayyee hadha maaltu turkiin isa oofe. Kan gartee yaalaaf deeme maaltu suuraa isa kaasisiise maaltu masgiida keessa deemse namni dhukkubsataan deemee eessatti bu'a mana hospitaala yookaan bakka riivariin barreeffameetitti bu'ee achirraa yaala ofii fudhata. Mubaaraka gargaarti keessa jira. Ani Turkii suuraa ka'u. Dhaga'e ilma sabaana dhaggeeffa. Ani Turkiin hin deddeebi'a dhuunfaa kiyyaaf hin deddeebi'a. Namoota hoteela wal agarruu jira. Ani waan kana sirreessuu fi makaniin siin dubbadhu beekadhu atis. Ilma qacalee tokko waan gootee duraan gootee miti eeje kana silaa namni biraasiif akka gaarii jala deeme bareedaadha. Atillee hawaasa keessa dhaggeeffatu. Hawaasa kaleessa afoo dhaabaddeetti dubbadde sanitti ammallee hawaasuma sana afoo dhaabbadhee dhugaa jirtu. Dhaabadhu kaa afoo dhaabbachuun kee gaariidha. Dhaabbachuun dirqama qabda. Saniifin ati kumaata akkasiin hin jenneen siin jee baree. Amma wanni haati na gaafatte kuni hoteela hospitaala bu'uu qabanii hin bu'an hospitaalatti. Warri hospitaalaa san warri sarjarii si godhu kuni warra maallaqaan nama godhu. Akkam si godhan warra ilkee tolfatus, warra fuula tolfatus, warra rifeensa tolfatus. Ifi airportii irraa limuziinaa akka inni itti deeme san si erganii awwaanin arkeen himaa beekadhu kan Mubaarak si himutti hin jiru. Limuziina si erganii waa'ee Turkiidha. Limuziina si erganiiti limuziina saniin wanta dheeyxa. Bakka hoteelaa dheeyxa. Hoteela sanis isaanii wajjin wal ta'a.
achirraa isaanii fudhee haakimatti si deddeebisa. Si galee? So ani amma maaliin eegaa akkuma hawaasaattuu akka aborishinaan itti dhiyaatti jaanii haasawwan kan dura sanii harkarraa dhigadhaa. Maaliifi ani dhugarraa ittiin dhiyaadhaa. Waan hin quba qabuuniin as dhiyaadha. Malee akkanuma canuma jeeti maxxalliqa jee waan takka keessiseenii hin deeggarus deeggara dhabaas hin godhu. Waan kana ta'eef limuziiniin fuudhuu san irraa hambisi. Anas hin jee. Waan kaan jala deeme rakkoon hin jiru. Mucaa achi jiru kan wanneen suni ijoollee achi jirtu jira. Ijoolleen teenyata achi jirtu si dhaggeeffatti. Uummata hedduudhaatu Turkii keessa jira si galee. Turkiin guddoodha. Istaanbul mataan isiitu hedduu guddoodha. Hospitaala inni dhaqajeessanillee keessi isaa guddaadha. Namoota keenya hedduudhaan achi dhaqee ilaalee beekadhu. Saniifuu laalee ati. Ni harkata waan deemaa jiru. Inninis kan ergaa ture ganama kana bariisaa takkas dhaggeeffadheetiin ture seenuun natti mijjoo inni namni ijoollee waan rafu jirtuuf. Akka itti garaa isaa gubbaa waan deddeemsisan saniitti. Ati likkitti waan agartee hawaasaa fi ati fi isa adda baasaa godhu yoo barbaadde namoota achi jiru miti ifi isaatiifuu doktorri achi jiru suni direct itti dawwalanii irraa fudhatuu ni danda'an. Kana godhuun maal nama feesisa? Ijoollee achi jirtu $100 akka erguufi nama feesisa. Guddaa miti. Akkanatti achirraa hin funaana yoo jette burjaajii duraan keessa seenerraa olii seenuu jirra na fakkaata. Kun egaa yaaduma kiyyaa beeki. Akkuma wallaala kiyyattiin ani wanta kan investigeetu guuniin godhu waan san waan itti nadhaleessaa hin godha. Ammas gubbatti haasoo kana goona san goona akkas godhe inni akkana godhe. Amma daranaa hawaasni keenya laal burjaajii hamaa keessa seenee jira. Otuu wal dhageenyee bakka takkatti agartee taaba Rashiidaa biran dhaqina Rashiidaa wajjin dubbatina inni gaarii. Akkasitti wal migaaruu dandeenye. Garuu addunyaan tuni agartee kasi jaalatuuf kasi jibbu qabdi. Kanaafuu nuti amma jaalalaa miti wanneen nuti irraa dubbachuu jirru fageessitee ati irraa dubbachuu jirtu kanneen ani beeku. Dhugaan hawaasaa kuni kanneen ani kalee dura dhaabbadhe kan itti xiqqaadhe sanitti akkaan hin hafne yoo dhugaa ta'es aspeetiin hawaasa kana beeksisaadha. Akkasii mee boonsaa wanni jala deemu jirtu? Yeah. Okay. Saniifuu amma aggressively osoo hin taane aggressively goonsu hin jiru. Humnaa waan takka bashgootee akkasitti itti ce'uu osoo hin taane afaanuma gaariidhaan ijoollee hedduu tokkaatu achi jira. Ijoollee Harargee jira, Siggoo Mandoo jira, ijoollee teenya takutaa hodha takkaatii jira. Siif galee bakka namni irraa naafne takkaa jira. Masgida inni kalee dhaqasan eeriyaa san ijoollee daleetu jira. Ani waan yeroo hedduu deddeebi'ee jiruuf. Garuu namni kuni